Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amannaa. Ameen. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyoos isin jaallattu ijoolleen tawaahidoo biyya keessas alas kan jirtan hundumti keessan hordoftoonni chaanaalii Dhangaa Lubbuu bakkaa fi lafa jirtanitti nageenya Waaqayyoo araarsummaa giftii keenya dubroo Maariyaam eegumsi ergamootaa fi kadhannaan qulqullootaa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani nagaa kooti guyyaa har'aa kan eegaa ergaa tokko kan ani isinii dabarsuudhaaf dhufe. Ergaan kunis maalinni ijoollee Ortodoksii tawaahidoo hundumaaf kutaalee biyyoota garaagaraa keessatti kan argamtan hundumti keessan waamicha hafuurawaa isiniif taasisuudhaaf jechuudha. Yaada kanatti darbuudhaan dursa akkuma beekamu yeroo dheeraadhaaf fi karaa chaayinaalii kanaatiin walirraa fagaannee turre jechuudha. Barumsis asiin haala gaariidhaan akka isinii darbaa ture. Barumsa isinii darbaa ture irraa immoo isinis barnoota guddaa akka argachaa turtan karaa adda addaatiin koomentiidhaan isaa ta'u karaaleen argitan hundaatiin naa ibsaa turtanii yaada keessan hundumaatiif guddaa galatoomaa ulfaadhaa. Waaqayyoon isinaa eebbisuun isiniin jedha. Karaa adda addaatiin namoonni tajaajilan ani isinii laadhuu irratti amma danda'ame hundaan karaa isinii danda'ameen jajjabinaa fi yaada naaf kennaa naaf qoodaa turtan jechuudha. Yaadni keessan baay'ee nama gammachiisaa, namatti tola. Ammas egaa hin jalqabne malee hin xumurree ganaa itti fufna. Ammas deeggarsa keessan yaada keessan nu barbaachisa. Gama isinii danda'ame hundumaatiin yaadni keessan gorsi keessan akka nurraa addaan hin cinne waan irraa barattanii argattanitti gammachuu qabdanii fi yaada qabdan waan isiniin galle immoo gaafiidhaan yaada nuuf qooduudhaaf qabdan immoo bakka sirreeffamni jirutti akka nuti sirreessinuuf yaadni keessan nu barbaachisa. Kanaaf karaa isinii danda'ame hundumaan yaadas wantoota garaagaraatiin kan nu deeggaraa turtanis hunduma keessan guddaa galateeffachaa garani yaada har'a dhufee ijoottiin darba jechuudha. Waamicha hafuurawaadha jechuudha. Kan ani isinii dabarsuu dhufe waamicha hafuurawaa. Karaa tajaajila onlaayiniitiin tajaajilli keenya ammas itti fufa. Akkasuma karaa kanaan barachaa turre sababan asiin tajaajila addaan kuteef yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebuu dandeenya. Har'aaf garuu namoonni sagalee kana dhageessan hundumti keessan yeroota keessan hundumaa sheer gochuudhaan biraan ga'a. Waamichi hafuuraa kun ijoollee Ortodoksii tawaahidoo biyyootaa fi kutaalee adda addaa akkasuma kutaalee biyya alaa keessatti argamtan hundumti keessan akkuma beekamu kanaan dura karaa yuutuubiitiinis gama danda'ame hundumaan karaa waasaappiitiinis barnoota isinii laachaa turuun koo yaadatama. Barnoota isinii laachaa ture irraa isinis egaa akkuma jalqaba kaasee waan irraa argattanii fi bu'aa buufattan hundumaa yaada keessaniin nu ibsaa turtanii irra deebiidhaan ammas galatoomaan isiniin jedha. Itti aansuudhaan amma immoo bifa haaraadhaan niiw chaalenjii yookiin immoo chaalenjii haaraadhaan tajaajila si'aayina qabu yookiin immoo bifa hunduma hirmaachisuu danda'uun barnoota jalqabeen jira. Barnoonni jalqabame kun immoo itti fufa. Hundumti keessan Waaqayyo isin gargaaree kaayyoo adda addaatiif biyya keessanillee yoo baatan carraa kanatti fayyadamuudhaan sagalee Waaqayyoo barachuu danda'uun isin irra jiraata. Kanaafuu warreen kanaan dura koorsii barachaa turtan warri barachaa hin turres ammas immoo barachuudhaaf warri fedhii qabdan seera mana amantaa keenya Ortodoksii tawaahidoo kan eege koorsii walitti fufiinsa qabu karaa tiitookitiin jalqabeen jira. Namoota muraasadha achi kan jiru. Baay'een keessan gaafilee karaa adda addaatiin dhuftanii na gaafachaa turtanii. Amma naa danda'ametti gaafiiwwan keessaniif deebisnii laachaan ture karaa keessaatiin isaa ta'u karaa danda'ame hundaan yuutuubiidhaanis. Amma garuu hundumti keessan gaafii keessaniif guutumaa guutuutti deebii guutuu argachuu akka dandeessaniif ana qofa osoo hin taane barsiisota biraas affeerree tajaajila bal'aa laachuuf waan ta'eef tajaajila kanarratti hundumti keessan hirmaattanii sagalee Waaqayyoo kana akka barattan
waamicha guddaa kana isiniif dabarsuuf jechuudha yookiin immoo isin affeeruu fi kanaafuu gama tiktookiitiin maqaa isaa asirratti kan isin barreessee jira. Kanaatiin seentanii search gootanii dhuftanii sagalee waaqayyoo akka barattan Dajanee Gurmeessaa kan jedhu kanaan jechuudha. Dhuftanii to seentanii follow taasistanii yeroota keessaniif share gochuun like gochuudhaani dhuftanii sagalee waaqayyoo akka barattaniif waamicha hafuuraa kana ijoollee ortodoksii tawaahidoo hundumaaf isinii dabarsuufaan jechuudha kanan dhufe. Kanaafuu hundumti keessan gaafiiwwan kan qabdan koottaa gaafii keessan gaafadhaa deebii guutuu argachuu dandeessu keessumattuu jechuudha gama toora kanaatiin. Yeroo ammaa beektonni hayyoonni hedduun mana kiristaanaa keenyas abbootiin luboonni barsiisonni daaqonoonni faarfattoonni gama kanaatiin itti makamanii tajaajila laachaa jiru. Kanaafuu tajaajilli ni laatama. Tajaajila laatamu kana hunduma qixa danda'ame kamiitiin keessumattuu afaan uummanni dhaga'uu danda'uutiin tajaajila kana laachuun barbaachisaadha. Qulqulluun Phaawulos akkuma dubbate waan hundumtuu naa kennameera hundumtuu garuu nan fayyada akkuma jedhe sooshaal miidiyaa kana namoonni kaayyoo garaagaraatiif oolfachaa jiru. Kaan ittiin baanii nama kana rabsan jiru. Nuti garuu isa kana keessa kaayyoon keenya ittiin sagalee waaqayyoo barachuu taasifachuun nurra jiraata. Kanaafuu hundumti keessan dhuftanii carraa isin ilaattanii kanatti fayyadamtanii sagalee waaqayyoo akka barattan. Macaafa lallabaa boqonnaa 12 irratti baroonni ati natti dhufaa jettee sodaattu osoo hin dhufin bara dargaggummaa keetti uumaa kee yaadadhu waan jedhuuf yeroon kun yeroo itti uumaa keenya yaadannu yeroon kun yeroo qalbiidhaan gara waaqayyootti itti deebinu waan ta'eef hundumti keessan waa'een biyya lafaa hundumtuu ni darba. Wangeela Maatewos boqonnaa 16 lakkoofsa 25 irraa kaasnee gaafa dubbisnu namni guutummaa biyya lafaa kana guutummaatti yoo kan isaa taasifate lubbuu isaa garuu yoo dhabe maal faayidaa isaaf qaba? Gatii lubbuu isaatis maal kaffaluu danda'a? Akkuma jedhu gatii lubbuu keenyaa homaa kaffaluu akka hin dandeenye beekne lubbuu keenya oolfachuudhaaf waaqayyo wajjin bara baraan gammachuudhaan jiraachuudhaaf sagalee waaqayyoo barachuun barbaachisaadha. Ijoolleen ortodoksii tawaahidoo biyyoota alaa keessa jirtan hundumti keessan waamicha hafuuraa kana dhageessanii dhuftanii sagalee waaqayyoo akka barattan asinis tajaajilli keenya itti fufaa. Inni kun garuu yeroo hunda waan ta'e amma nu danda'ametti galgala akka Itoophiyaatti sa'aatii 3 irraa eegallee barnoonni kun hanga sa'aatii 5tti waan itti fufuuf isinis argamtanii sagantaa kana irratti hirmaattanii sagantaa kana reefu jalqabne baay'ee fagaanne walii keessaniif share gochuudhaan dhuftanii akka irratti hirmaattanii barattan. Akkasuma ijoolleen garaagaraa kaayyoo garaagaraatiif oolfachaa jiru. Kaan ganiinsaaf oolfachaa jira. Osoo hin baratiin osoo hin hubatiin gaafiin qaba warra jedhaniif osoo hin baratiin osoo maalummaa amantaa isaanii hubatin faayidaa biyya lafaa laalanii mana amantaa ortodoksii tawaahidoo irratti gaafii kan kaasaniif manni kiristaanaa keenya akka waan ishiin barumsa hin qabnee fi barsiisuu hin dandeenyetti akka ilaalamu kan taasisan hundumaaf deebii guutuu kan itti laannu waan ta'eef dhuftanii sagalee waaqayyoo akka barattan isin affeerreerra. Waaqayyo gooftaan isin faanaa ta'u. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irratti waamamuu keessan ilaalaa jedha. Waamamtanii jirtu hundumti keessan itti affeerramaa. Kan waamaman baay'eedha kan argaman immoo xiqqoodha akkuma jedhe wangeelli keenya hunduma keessaniif baay'oolii keessaniif waamicha kana dabarsineerra. Kan waaqayyo isin gargaaree fedhii qabaattanii waaqayyo isin eeyyamee sagalee waaqayyoo kana akka barattan isin taasise hundumti dhuftanii sagalee waaqayyoo akka barattan maqaa waaqayyootiin waamicha kiyya isinii dabarsa. Waaqayyo hunduma keenya faanaa ta'u. Wasbaatu እግዚአብሔር